أي خاني سنجور أنا لي دواي سيقولا تسبيح رابدي بشان اللي خاني نقول خاني ودادو مرتين نابي جنيه خاني الحمد لله رب العالمين ربي سناك أجيل شيء باقي أجيل ما هو نجيسي أرى يوكا صلاة سنة وعقبان أنا ناسي قبوا أمو ما نجيسي سناك ربي سيجيرهم وفي هذه سنة ما نقولوا ما صلاة sekarang kemarin kita harga biro sudah biro mau untuk masalah itu asumanda Muhammad asumanda itu kan orang kan waktu ada masih orang أكثر من كتب فلان أنا بس tidak di sana di sabun di sifatan وأنا كوكو برخون يتون واو مجرو دبا قاعدين تمرس بيا كمان أنا أتين tingkatin nggak atin tingkatin itu gambarnya hotel raja mana bang yang gue wajah sih miskin tidak karena pertama lagi nyempen أنا يوم تكونجو إنه بركامك يا رب نرام رأي بر المادير كيان أكمل تجارتي تجارتي كامك يا رب اللي كامك يا نرام رأي أتيفين اللي أرأي نبوا مورك أتسمع مولو بقى أنا نياتا مالي أتينيات بدون كل ده أشينكم من الأجي أنا فتلان دلجنا كلنا كسر دلجنا أنا سيء kami kunci karma cikiraya apa manaki umawa kebuang kami ani fati kota nebulu kota bulame ci jatu disi sinjade ani tutasioni guba dukum mal tuna gube ana sioni diri taran kinolan bash tanata kiyata na miliyena barbat kayna gagis tole foji sike gesawan to koko fana dage Arin kuni karaa badaa tirratti si gorsaan jiru karaa qilee deebii siin jedhaan jiru karaa rabbii tirratti deebii nama gaarii ta'ii siin jedhaa jira malee wannan sitti balleessati na dhiistee na biraa deemtu maaltu jira mee kami rabbummaan kun hojjedhaa tonna maalaadhaa jedhu kana kaminni hojjedhaa tonna maalaadhaan jedhu kana natti mime ati miskiina ta'uu keeti ani sa'aatii 24 kenne dadhabe liqeessa dadhabe omaa takka isaa misgiyaanaa hin beekan hin barbaadu kottu na gaggeessa ani si dhiira akkasii tana argaa si fedhu argaa kee fedhu dhageessa foosiyaa nyaata illee si hambisee jiraati hanga namni nama kadhatullee si gadhadheeti aniin kuni karaa badatti si gorsaa hin jiru karaa gaarii rabbii kee qabadhu gorsa akka jaallata galtuuf si gorse malee ni salaatta malee bu'aata akka qabdu anaan salaanne wayyaa bar keessi kiyya qulqulluu fi salaatu malee lakki ani na salaata rabbii kiyyas na sodaadha omaa wanni itti ofitti hir'ise tokko hin qabu uffata taanaan kaaseen namaa kenna nyaata taanaan inuma namaa kenna maali wanni ati kolfitu nyaata jettee sila nyaata kaammaa kophaa mana teettee nyaattu karaa miti mucaa adeera kiyyaa baase amma si kadhee jira kabajaadhaan taa'iti nyaata keettis nyaadhu kabajaadhaan taa'e hin nyaadhu hin taa'oo sin jedhi maaluma fiddaatummaan kun ani kun karaa qajeelati irratti si kadhee diddeemti ree si dide maaluma fidda mee wanna ati fiddus natti agarsiisi kottu na dhahi kottu na dhahi maal fiddaati mee wanna na gorsu silaala السلام عليكم ما لكن أكل ورا نياتا ربطاني متى مالي تاي نياتا baru sih nyadar kayak singet dan mega bisa kayaknya nyata nyata tan birata sini de jere tan ibubar kunu juga lakki botan birata sini fida mana tuh ega jette ngadu me rabbi siasi fesu duga tenya tu malif jasi ki molinya na kumati madin tu in bek tasla uga ko bata ankana kunati na macinkite Wajah argisi bidire wajah rezeki rabbi tanara duga dalaga de muda jere tella loji bakko jiti na bilbilani shanta tanare ko qobbay fadeta shantan ka kasabara ti ko beke dalaga de muda fan la kana re sika nyani na batala ni me awa kun nyani mashallah akka jere kino asitti jolle re borcite endu borcite namni nyaade njiru kun ko kullu da duga si jeda duga si jidi duga na birasi fida rakko ma Oh, kana surat duka ya kakot. Mamme ki. Duga odar. La kan ya rat re mar ka jetti. La kan do ke. Namatol. Mamme. Ya te ka ba surat la siasi fes. Ay walilo le yiwa Gala to ma. walilo le. Kana bodo. Demo dani ne. Deme. Sore ga na jirat da. Sore naga na da mana. Ya di naga. Ya. Naga isa dor ko. La kana ki ya kunna ti fa arata libla farra goda libisa godu. Mali tanakkana. Budin kun immoo ana jaayibati. Rabbummaan jaarsa kiyya san natti fidee jaarsa kiyyarraan immoo kana natti fida.
dhugumatti hojiin rabbii kun tanuma ajaa'ibaati inumaa naaf hin taane miskinticha mucaa adeera saasan hoggaa dhufu oduun isumatti kennee tooraadhe mana kiyyammaa kanatti dhiisee deemuu hin danda'ani mana kiyya ebbaati tanuma ajaa'ibaati guyyaadhuma takka dhuftee warratteeti keessummaa mana keenya dhufeen beekne nutti fiddaa barra oduma karaa kana deemnu maameen mana jira jenneeti isa waliin akkan ol gorra isin dubbisa obboli keessummaa mana keenya biteette bara keessummaa rizqiidha bara keessummaa kan bara keessummaa bareedu rizqii ajaa'ibaa sanu wallahi alhamdulillah rabbumatu natti sinii alhamdulillah jiif akkamti kanatti mucaa keessan kanaan isaan odoon ta'e maal seetan beektaa keessummaa tanaan waan adda addaa kana qopheeffadheen ajaa'ibatti ofirraa qeebala kanumaafani malee waan biraaf irra miti keessummaa rizqiidha keessummaa nama rabbi jaalatu keessummaan abbaayaan talatiyya oduun guddatiniiti aniin kun abbaa keetiiti mee kayitii mee siyaajaa wayii naalal mee salaamni sigee Santunis geessa. Wai sijjada. Mee kayyaan sijjada kino taaziyaa takka deemnetti ganda nama bakka taaziyaa sanitti sijjada san dagadhee dhufe. Wai ajaa'ibni dhufee mee taaziyaa eenyu du'e? Abbeetii du'e? Lakki boo'ee hin beekne lakki warruma ollaatirraayi. Bar guyyaa namni du'an nafu bar taaziyaa hunduriin dhaqaatee harka minna jaamini yoo. Harka minna jaamini duratti an takkaan anu isaan hin beeku takkaan gandi san dhaqeen beeku abbaa. Isheenii bakkee afaan qabu dachii guutuu isumaat dhaqa. Bakka taaziyaa bakka sargii bakka cidhaa bakka hundaa isa dhaqa. Gizee jibootaa fi wadaarree qalanii sana yaamanii bara. Wai. Wadaarree guddaadhaa fi jiboota tokko bishee qalan na yaamanii jiran dhaqee irraa du'a irraa gololaa dura nyaadhee. Isaa qala. Dhugaan baay'ee nama maalin jedhayyuu abbaa manaa kiyyatti. Mi amma kayyiti du'aan isii godhatuma kanaafuu yaa warra bitee siyaasa irraa qabu. Waan akka bishaanii gartee du'aan isii irraa qabu. Nama gartee duus irraa qabu ji. Gartee dubbii afaan irraa irraa qabu ji. Rabbi siisaa qajeeltu. Ati jalloodha. Rabbi siyaa diriirsu qaba. Maal taate? Ijaartii ijaarsaa qajeeltu rabbi siyaa godhu. Qajeeltu akkamii anis laalkinoo tanan. Ta warra ijaarsaati qajeeltu siyaa godhu. Qaali ijaarsa guutu sanuu laal jaarsi takka ijaartee akkasiin argine rabbummaan ulumaan nu haa bulfatu rabbiin haa bira keessaa. Konfira keeti moo fira ijaarsa keetiiti? Lakki gudduma takka mana keenya dhufeen. Guyyuu dhufa mana keenya oduu argitanii bunarree waliin dhugnee waliin kolfinee taphallee obbo. Ayya kan isin jiru dhagaye. Du'aan isii godha tasbiis nafiti bishaanillee kan hin dhuguu fi kan hin waddaadhuu marte naafiti mee kayyaan talatiyya kayyi. Kaymee shayiticha kana kabaju. Bishaanirree mana fincaaniiti ittiin guunne hin dhumattee. Kan dhugan immoo yookiin jaarsa kiyya nu dura fidi jedhu nu ani kinu takka irratti gadi ba'een beeku aduu tana sirriitti sodaadha. Bishaan irree mana keessa hin jirtu. Tasbii immoo kinoo akkasumatti sijjaadaadhuma waliin bakka du'aa san geessan uummataaf. Mana keessa omtuu waa takka hin jirtu. Abbaa manaa kiyya kana waan takka maallaqa jennaan namaaf ni keessa nyaata jennaan namni haa nyaatu jedha. Akkumatti kinoo dhiiga na dhadhaabe uumaa waa takka kinoo yaa sheeka maal waan godhu. Waan man godhu dhabees kinoo qaraa quraan ma kinoo qaraa kinoo akkumatti maallaqa. Sheeka bilbilanii mee sheeka bilbilanii. Aloo. Waan takka maallaqa. Yaadisee dhukkuma. Homaa yaadina bishingaas isiniifin kannaa soomanis dhiyaate mai afaan allee waliin jaati yoo jaalatee jaloo taate rabbi si haa qajeelchuuti yoo isin nama jaalannees ka yoo isin gartee fira kan jaalannees uma rakkoon qabuuti du'aa irraa goona uma rakkoon qabuuti bichanii fiddaati rabbi si haa qajeelchuuti sittiin dhufai waa hundaa honaas erga maallaqaa siifin erga feetus homaa yaadin ji maallaqa sheenuuf erga isin yoo akkasii nama jibbitees uma rakkoon qabuutti himna nama jibbin jiin hayyeegaa yoo hanqara mataanni ga'utti gartee waan nyaatan hin qabaanneesi dhufeetiin raashina mana dibisii godhan waan nyaatan hayyee homaa takka yaadina narra dhiisaa naafi gurbaa tokko wajjin jiraati akka ittiin fideesii godhaati namarraa akkate hunda bilbila ija kannaadhaaf homaa rakkoon qabu fideetiin nin kannaaf bishinka keessattuu na dhagaye jiina kun ji'a khayriiti laal waan ramadaana kana keessa dhaqatte khayriin siif isaamamti dhibba akka miliyoonatti waan san ta'eef miskiina guutuu waraqarra naafta fi maqaa isaanii na ergi akka ittiin jechuun isa sakata barana isinillee yoo qabeenya rabbi isin kan isa sakatan inshaallah rabbi isin fari'ayyee guyyaan kun guyyaa ramadaanaa waan ta'eef baatiin waan baatii ramadaanaa taateef rabbi isin haa qajeelchu akkasii diin dhufu alaa kulleen dhufeetiin miskiina suma rakkoon qabu ijoollee qaba na dhagayi amma ramadaan hanqafee fi beektaa guyyaa kudhan yookiin akkamti qabu torbee takka laalu guyyaa sagal guyyaa saddeet kanaafee guyyaa amma keessatti akka duraan soomana qadaara jirtus jaarsotii teessanii fi dumaashota keessanii firraa kafalaa jiidhaan seera dhaluma irratti hafa qadaaniiti.
akkasitti qadaallee biraa kafalaadha ajjiin isiniif deemte zakadha khayri kala kada mara mudan dhufu dhaateeti ala kulli halmeet wala garraa waa insha Allah rabbi nuun fare khayama makeenyaati mee walitti deebinay hayyama ta akkasitti gaa khayri lat sheekota maal jettani sijaada jettani masbax jettani sijaada rasini fida amma tarasini fida sheek ربي خيري سي درجات خيري والله شيخ يوكنا بر او كم سنت شيخ شي ما بر ركوبا ديكو ركوبا ما فايته يين خنا سمون تكوندر دومي ديكو سي كويس لا ما كم شيخ برن كيسين ابا ما تختلاف انا فكات ابا ومنا وراجي تختلاف مليش دا وفي حديثين ما قالوا مسالات سداج مرتي نرغا يرور فوندا غرو مو اوتو مسالات اسمان محمد اسمان دكن مره راست وقتا مسي والله abootun diliidiyam tuqamatummaan siitu dilii raadhi quraa galuu deemtumani tuqatumani rabbummaan mee akka jechuun ramadaan illee as kalaa abootan amma dhagaye ayyee fuulii maboota isiniif qayyalti isinuu inshaalla isiniif qayyalti laalla sinii fide hoodhaa sinirree hoodhaa tirree ayyee duubare hayyoo maarkan qabu darsa fuudhee deemee dagatesse daabbaa mana kiyya fidee dhufeera rabbi si yaa qajeelchu rabbi si yaa qajeelchu tole ejjisi anatti ejjisi achi salaanna mana sanis salaanna yeroo si yaa qajeelchu rabbi يا ربي إيفانا كل لا انقارات التانية أكنا مكوبات التي أنا أنت وشيكتك كان الروا باين برد يا ربي وما فهمت أكنا ما كانت تسافدي إذا انقارات التي سلامك يقوتون ربك ينرانك إيه بالليجة تودا ودو جرو ينجرو ودون جدو ودون وان فدوك أبو إنكابو ودون جدو ودون وان يادوك أبو إنكابو ودون جدو ها nama beelee odoona ija kiyyaan argu ofii kiyyaa nyaadhee quufa yaa rabbi dhiifama naaf godhi hojii kiyya kana guutuu yaa rabbi dhiifama naaf godhi hanga har'aatti nas salaata malee karaa kee homaa waa takka hin qabanne homaa karaa kee hin beekne jaarsuma kiyya tani salaanne sanuu wayyeedha miskiina hin gargaara nama beelee cinaa hin dhaabbata ani nas salaata malee salaanni tiyya homaa waa takka bu'aan qaba har'a booda yaa rabbi karaa keetitti na deebiseeti. أبا منك يدفتي ما نبربادي لكن بشان وان بربادي بوتو سيفن تاني وان وفدي كيتي سيفوتا يوغا أنا ما لقيت ما سيت أبا منك إن بيت حمتي ريلا رمضان جيني تجي أو سلموتاتي رمضان اللي كانوا تجرتي إلا كستي وان عندما قط إسنة صدق أن جريت ياد بيتا وان كم نريلا مسكينة وان كم نكلني مالك الريلا الباسني بكون دماو صدق أن فنيات الرواون دقو قط إسه ريوتة يجوتو نوامة أوجيا كنا كاركاردتي أتري ريوتة يجوتو تويتمي أكيد ريوتة سانيت تتمنيتي صدق أن ودو رمضان السنة Ugas simatu haasa'aa jira waan kana. Dhugaa numatu haasa'aa jira. Maal seete namni qabu tokko waan qaburraa xiqqoos taatu hanga fedhes ta'u namni lama qabu tokko akkasitti adda qoqqoodannee ji'a ramadaanaa kan gammachuudhaan akka dabarsinuu barbaada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sinaa qajeelchu jedhe baga qajeeltu. Maaluma dhageesse har'a yoggaa salaatu sana waa gubbaa kanarraa si gabbu ammoo maal dhageesse sin akkatti rabbiin si jijjiire immoo. Dhuguma ka'amma. Tibba kana jechuudha ji'a ramadaanaa keessa jirra waan ta'eef namni waan namaa yaadu guutumaan guututtu waan keerii takka yaaduu qaba namni qaburree waan qabu sanirraa sadaqachuu qaba ji'a ramadaanaa kana namni kamiyyuu keerii dalagachuu qaba. Kanaafuu atis rabbi si qajeelche jechuudha. Rabbi waan dadhabe tokko hin qabu waan hundumaa kan jallisisa hin qajeelchisisa ani gizee duraa jalladheen ture waan hin qaburree waggaa namni na waliin nyaatee dhugu baay'ee tokkoon gaddayyuu gizee maaliif akkana ta'a maaliif na jalaa nyaatan maaliif na jalaa dhugan jedhee waan hin qaburraa namaaf qooduu fedha har'aan tan ammoo ammuma jireenyu jiru duutirree jirti waan ta'eef kanaafuu waan keerii takka dalagachuu qaba jedhee tan kana yaada. Baga naa qajeelte. Alhamdulillah baga naa qajeelte.